Ashamaa harki fuudhee jira jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo hordoftoota Zaaraa Entertainmentii nageenyi kiyya lageeniif gaarreen kutee bahee bakka jirtan qilleensa keessa naannawee isin bira haa gahu. Lageeniif gaarreenis yoo jiraate nagattaan sun namoonni yuutuubii kiyyaaf haaroo taatan diimaa santuuqaa faamilii kiyya ta'a. Yuutuubii kana guddisaa kan keessanii namni family kontani family nafta subscribe nan kuda me malta yo subscribe gootani family kiyataatani maalin isin harkatu nukuba kanat taasum sagantaan guyyaa harka qabu akkuma video hojjechuu baay'ee adda kukutaa turaa dhufaa jirutti sagantichi kiyya deebi'ee itti fufaa ijoollee waa'ee rifeensaa nagaafachaa turtan har'a sagantaan guyyaa harka qabnu waa'ee rifeensaati. Waa'ee rifeensaa namoonni hedduun akkuma gaafii na dhiyeessee gaafii nagaafachaa turetti ijoollee hedduun rifeensaa tokkoffaa irratti rifeensa wantoota dheeressuu waa sadii picture isaa asirratti isin agarsiisa. Sababiin isaa hojjadhee isinitti mul'isuu waan hin dandeenyeef picture isaa isin agarsiisa inni daawwattanii. Tokkoffaa irratti isin barsiisa jira garuu namoonni irra deebi'ee wantoota viidiyoo maduraarraa mul'ises deebitanii namoonni hedduun nagaafatanii nama haaroo ta'e viidiyoo sana dhageeffanneef haaroma goonee irra deebineef himnaa haarawas kan harkaa qabu viidiyoon kun yoo nutti dheerachuu baate namoota bara kan duraa namoonni dura daawwattanii irraa fayyadamtan akka baay'ee isin fayyadee fi irraa fayyadamtan namoonni naa hime hedduun jira. Tokkoffaa irratti rifeensa dheeressuu fi wantoota isin gargaaru rifeensi dheerachuuf akkuma amma dura isin himni namoonni rifeensa jajjabaataa qabdan rifeensa dirqama istishwaarii fi stireetiin fayyadamuu dandeessan namoonni qabdan rifeensa laaffisuuf maayinesiif killee yeroo baay'ee fayyadama haala fayyadama isaa itti deemna kan dheeressu irraa eegalla amma tokkoffaa irratti namoonni rifeensa dheeressuu barbaadan rifeensa keessan Abishi yookiin shuqoo jechuudha. Habbisoda wajjin picture isaa asirratti isin daawwachiisa fayyadama. Hoggaa isa wajjin fayyadamtan hindaaktanii daakamaa isaa fuutanii zayitii tokko wanta wayii meeshaa qopheeffatanii meeshaa san keessatti erga zayitii qopheeffatanii booda abishi gimmaasha burcuqqoo habbisoda gimmaasha burcuqqoo walitti buustanii zayitii san keessatti buustan zayitii nyaataa isaa ta'u zayituun isaa ta'u zayitii rifeensa zayitii hundinuu ni ta'a jechuudha. Zayitii kanarratti ni buustanii erga zayitii sanarratti buustanii booda akkamitti akka fayyadamtan isinitti himaa isa fayyadamuuf wantoonni isin gochuudha qabdan tokko haala sanaan fayyadamuu dandeessanii irra deebi'ee isinii himaa picture isinitti mul'isa. Maayinensii namni hin beekne jiru maayinensii afaan oromootiin maal akka taate hin beeku picture isaa isin asirra isin kaaya waan ta'eef laaltanii maayinensiin gosa lamatu jira lamaanuu ni fayyada garuu inni tokko oriijinaali maayinensii aannan itittuu yookiin roobii killeeniif maayinensiin walitti isaan qofa yoo kophaa dibattan rifeensa keessan jajjabaata namoonni rifeensa akka Afrikaa qabu kaffiluyyuu hin dandeenye hin jiraan rifeensa isaan baay'ee inni laaffisuu gargaartii ni dheeressitii torbetti si'a lama dibattanii isuma wantoota isin hin hime kana miksi gootanii tiraay gootanii maaliif rifeensi nama tokko wantoota tokko waan didu waan jiruufi isarratti zayituuniin edaatanii daa'imaa yoo zayituunii hin qabne zayitii biraa bakka sanitti qopheeffatanii fayyadamtanii rifeensa dheeressuu keessatti wantoonni kunneen aannan itittuu daa'imaa maayinensii killee zayituunii rifeensa keessan dheeressuuf gahee guddaa qabdi picture isaa asirra isinii kaayee isin laalchisaa haala saniin laaltanii irraa fayyadamuu dandeessan. Wantoonni biraa wantoonni ani isinitti himu yoo jiraate rifeensa keessan dheeressuuf namoonni baay'een rifeensa bishaantu nu jalaa caccabsaa namoota jedhantu jira rifeensa bishaan hin caccabsu gonkumaayyuu rifeensa keessan bishaan barsiisaame yoo barate hin caccabu waan hin beekneef caccaba rifeensa bishaan akka ani ilaaletti bishaan rifeensa ni dheeressa malee hin caccabsu garuu waan hin beekneef rifeensa keessan isin jalaa caccabsa
rifeensa keessa haala kanaan qabdanii seeraan fayyadamuu dandeessanii wantoota isin hime kana picture isaa tartiibaan asirratti isin daawwachiisaa. Viidiyoon waan baay'ee isin dheeratuuf viidiyoo yoo namatti dheerate nama jibbisiisa waan ta'eef wantoonni waa'ee rifeensaa ilaalchisee wanti isinitti himu kan biraa yoo jiraate viidiyoo itti aanu irratti qabadhee isin dhiyaadha. waan dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo like gochuu hin dagatina. Homaa isin gaafatu bakkuma like san like dhuma san qofa gadi tuqa. Sagantaan kiyya adda citee ture amma deebi'ee itti fufa. Ijoollee waa'ee rifeensaa na gaafachaa turtan kana qofa osoo hin taane wantoota rifeensaaf isin dheeressu waa hedduu isin barsiisuu danda'a. Garuu viidiyoon kiyya haaroonni isin bira akka gahuuf dirqama faamilii kiyya ta'uudha qabdan. YouTube'n kun keessanii guddifadhaa kan keessanii kan keenya nu barsiiftanii wal barsiifna. Yeroo gaarii qabaadhaa isin jaalladha. Wanti isin gochuu qabdan tokkoffaa irratti guyyaa 2-3 tursiiftanii fuutanii rifeensa keessan seeraan masaajii gootanii miniitii 30 yookiin 20 seeraan masaajii gootanii rifeensa keessan martanii keessanii sa'aatii 4 yookiin 3 ofirra tursiiftanii ofirraa dhiqxanii baay'ee rifeensa dheeressuuf isin fayyada. Rifeensa dheeressuu keessatti gahee guddaa qaba. Akkasumas rifeensa ni baay'isa. Baay'isuufis dheeressuufis isin seeraan fayyadamtanii adda kutuu dhiistanii naan shaamboo barbaadan. Shaamboo rifeensa keessan shaamboo tokkocha isin barsiisina. Shaamboo jijjiiraa rifeensa keessan shaamboo garagaraa beekuun ni barbaachisa. Waa'ee biraa namoonni hedduun rifeensa bishaantu kukkuta waan jedhu wanti sun soba. Rifeensa bishaan hin kukkutu. Namoonni wantoota sanitti amantan rifeensa bishaan hin kukkutu gonkumaa. Osoo rifeensa bishaan kukkute rifeensi kiyya guyyaa takka lama narra hin bulu. Garuu rifeensi kiyya baay'ee buqqaa. Osoo buqqaa'u ni dheerata sababa dhiquuf. Lammaffaa wanti isin himuu barbaadu ruuzii. Viidiyoo ruuzii isa dura hojjedhe liinkii isaa jala isin kaa'a. Ruuzii burcuqqoo xiqqoo rubaa gimaash osoo hin taane gimaashni guddaadha. Rubaa ishee bishaan keessatti naqxanii ni keessanii ergasii olchitanii sa'aatii 12 yookiin sa'aatii 10 yoo turte bishaan keessaa baaftanii ishee san hin gattanii. Maaliif sababa bishaan keessa turte nyaatamuuf hin taatu. Bishaan san fuutanii rifeensa keessan seeraan masaajii gootanii sa'aatii 2 ofirra tursiiftanii bishaan tirfii lafa jiru sanii yeroo dhiqattanis bishaan sanii irra deebitanii dhiqattanii ofirra tursiiftanii hanga qaama keessan dhiqattanii rifeensa keessan irra ni turti. Ergasii yeroo qaama dhiqattanii geessitan ofirraa dhiqtanii. Ruuziin baay'ee akka rifeensa caccabuufis fayyaddu. Namoonni fayyadame yeroo an jalqaba ijoolleetti hime ijoolleenis na himtee jirti. Ani immoo sirriitti tiraayii godhee argee jira. Rifeensa caccabuu buqqa'uu ni dhoowwiti. Rifeensi viitaaminii adda addaa qabaachuu dhabuurraan rifeensi ni buqqa'a jechuudha. Ammas inni amma sadaffaa irratti isin himu kun rifeensa dheeressuuf laaffisuu keessatti gahee guddaa qaba. Picture isaa asirratti isin daawwachiisaa na wajjin hordofaa duras isin barsiisee jira. Aannan itittuu yookiin roobii maayineensi zayituunii daa'ima killee yoo daa'imallee namni daa'ima dhiisuu barbaadu rifeensi nu jalaa arraaya wantoota akkasii namoonni jedhan jiran. Garuu rifeensa keessan daa'imni baay'ee hin arreessanatti hin fakkaanne. Daa'imni yoo miksii gootanii fayyadamtan rifeensa hin arreessu. Yoo intini gootan